lafa waan ni jiraanne amma hin dhaqqabnu siireesii anaa hawwanni hin dandeenye yoo ni sagantaan hin dhumne haasoo siireesii haasoo hin fadhu na ulfaatti Hayyee dhiifamu siireesii bakka jaalallee qabda. Hayyee jaalallee ni qabda. hawwa deema sii gaafuma ishiin nama gaafattu laal gaafii akkanaa nan gaafatin Wallah karaa mana isaa facaasan. Kanaafuu amma fahamii warra biyyaa fahamiin qabu xiqqishoo bakka siidaa yaadha ammas akkanatti si galte akka gaala warra biyyaa sun ammas illee yeroo itti fayyadamuun beekanii baallama guutuun beekan warra biyyarraan argine wanni arge warra biyya teenyaatiif garaagarummaa na biyya namaatiif kaan baallama guutuun beekan yeroo itti fayyadamuun beekan. Ammas illee kijiba baay'ee warra biyya teenyaa sana sababa kijibaatiin nama keenya hunda jibbee firraa dhisee silkii nama tokko qofa akkaas ta'ummaa biyya bas ni kijiban. Wallahi harree rabbii rajjeese faadha bar mootummaa nurraa rajjeese akka falisiin jiran baleessa yaa rokkatu mootummaa keessa harka qabdu wallahi hin garree waan sanatti mootummaa dayite siin hin jenne ani walitti nan direeni warra biyyaa kanaa jiru la dhugaa jirtu wallahi amma dibicha tokko faa dibicha kama gaccise du'e faadha mootummaa nurraa rajjeese mootummaa nu cinqee bakka naa buusi faani akka mootummaa nurraa isaan nutti asaanu gartee kulli waa'ee jaalala simee waa'ee jaalala amma dhiisi waa'ee warra biyyaa kana dakka bal'aan biyya garuu deemta no dhiisi nun dhiisa nama warra biyyaa wani waa'ee jaalala simee Sikkaare hin sodaatin hakuma rabbumaa jiraan ambartanaaf akka rabbi isaan jiraadha addunyaa qilleensaa kanarraa wallahi. Si himee mi garaagarummaa warra biyyaatii fi warra biyya baqaatu bar si himee yoo si galte. Diiteela si himee bar. Jaalalaa soo feeta. Jaalalaa si. Jaalalaa soo feeta jaalalaatti jira qayyaa shabaaba. Jaalala faasii waan ni jiraanne amma hin dhaqqabnu siireesii anaa hawwanni hin dandeenye yoo ni sagantaan hin dhumne haasoo siireesii haasoo hin fadhu. Hayyee dhiifamu bakka jaalallee qabda. Hayyee jaalallee ni qabda. Hawwa deema sii gaafuma ishiin nama gaafattu laal gaafii akkanaa nan gaafatin. Jaalala haaseen jenne gaafii ginaa deebisanuu gaafii yoo na gaafatte sirnaan si deebisanaa deebisi jaalallee ni qabda. Dura gaafii qawumsa irraa eegale kaa fiddee wal qixatti jaalallee ni qabda akkana na qabda. Gaafii tiyya mirga fayya jaalallee ni qabda. Hin qabu. Takka qabattee beeyta. Firendi. Yeah. Masha Allah, tabarakallah. Hayyee bareeda. Jaalalti qabsu gootee turte. Gaafii tiyya. Takka mee miidhaa jaalalti sirra geessiste. Tarraa natti boochee ni beecha. Waan namni san ta'e boo'een hin beeku. Siif jecha boochee hin beektu. Hin danda'amu haa jecha boo'uun waan hin danda'amne bara. Hayyee. Yeah. Bareeda. Amma gaafiin tiyya. Akkuma irraa ta'an cootan. Maali kulle? Mataa si garagalchuu jirani? Ilmaan namaa mataa irra dhukkubsee obboleessa kiyya wallahi Oromoon gargaarsa laadaa gootee biyya tana keessaa dhabee haftee mataan kiyya shaqshaq akka na jalaan wallahi laazii. Maaliini miileeni saddeettama? Hai. Tiyyaan tun maallaqa miileena saddeet dhiyoon tana wali qabdeeti wayin sinii mee? Ichi qabiyya jiru jira miileen saddeet. Maallaqa san hunda ganaa itti galuu deemte. Tujjaara tiyyaan. Hayyee gaafii teetti abdishoo gaafii teetti fufi dafe. Jaalallee ni qabdaa? Wallahi abdishoo kana. Wallahi taafis daatu. Yeah.
Maal Nusu akkatti? nus. Nusu Maal nus. nuti? Maal nuti isaan? Yaaddi walla amma hon hin qabu jees dubbi ni qaba soon jee dubbi lakkin hin qabu hon jees dubbi akkamin jaa lafti tun miidiyaan Oo ni qabda moo hin qabdu? Nama jaalattu ni qabda moo hin qabdu? ni qaba isa walla Doo maaliif onnee namatti taphatta? Namatti ilaalas gubbaa jiru kana maaliif taphatta? Gidi biraa hin qabu. Maaliif namni iyya miidiyaa nama maaliif? miidiyaati laala abdii shookiyya namni miidiyaa miidiyaadha miidiyaa oggusuma qofa yeroo saniif ta'ee damtee baata malee jireenya kan kee kan dhugaatii miti. Garuu nama si jaalatu, namni dhugaan si jaalatu, as gubbaas teessee amma gaafii natti gaafa irratti an jaalallee hin qabu yoo ta'e namni sin ni haadha. Okay. Akkasuma Kanaafin deeme waggaa lama itti lafaa jira. ban nuti maali bar hin amanamtanii bar rakkoon hin ni Maali? maaliif hin amanamtanii? Namni jaalala keessa jiru jaalala ogguu itti hin amanne nama jaalatu san or nama sanii wajjin fuuldura bakka guddaan gahaa yoo jee yaanne akkana xarafarra dhaabbata. Chaansii lammadaa faa chaansii sadaffaa faa barbaada. Si galee so ani nama jaalatuuf maaliin dhaamuu barbaada beektaa waan kanarratti nama jaalattu dhiiras ta'ee dhalaas nama jaalattu yoo ni qabaatu ta'e ilmi namaa bas waan as keessa jiru guutuun baasee jaalachuu qaba. Dhibbarraa dhibbatti parsantii namni kaan sanis parsantii dhibbarraa dhibbatti jaalala kennuufii qaba. So lamaanuu bakka takkaa parsantii shantam walii kennuu danda'uu qaban. Amma fakkeenyaaf ati ni bilbilta silkii ati bilbilaaf ni dubbista. Hoggu lammadaatis deebitee atumaa bilbilaaf ni dubbista. Hoggu sadaffaatis ati bilbilaaf sirrii miti amma akkanni. Si deebisee si bilbiluu qaba. Hogguu ati bilbilteef san eegee dhiisee or nama biratti haasa'ee or turee hogguu ati bilbiltuuf ammas eegee ammas so si bilbiluu qaba deebisee namni san atis deebisee bilbiluufi qabda. Parsantii silaa wannitti. Immoo moor hogguu dhalaa moor isa daran caalte amalumattuu waayizawee ilmi namaa nama haalaan isa jaalatu irraa dheessa. Si galee ilmi namaatiin baan. Yoo haalaan fadhinnaa kan ta'e baastee agarsiistee jaalatan ta'e guutuu kan ta'ee fi nama sanii of kan ta'e si jibba namni sana. Jaalalummaan tunuu sometimes silaa akkas ta'uu hin qabdu garuu daangaa itti godhuu danda'uu qabda silaa. Garuu akkasiin ta'uu turte garuu akka ilma namaatiin daangaa itti godhuu qabda. Gista akka qofa bilbiluu qabda amma duraas deetiin ture telefoona. Hogguu takkaa ol itti bilbiluu hin qabdu. Because Ayyee gaafii. okay. Ayyee asirra gaafii sii qaba. Fakkeenyaaf dhiirti dhalaa akkam tuffatti? Dhalaa akkam jireenya isaa yoo fakkeenya dhalaa takkaa hojii jaalala eegaltee erga jaalala keessa seenan dhalaa akkamiitu dhiira tana booji'ettee yaadda dhiira tana booji'a. Dhiirti dhalaa akkamii booji'amte haalaan? By the way, dhiirti dhalaa akkamii booji'amti nu beektaa? Takkaffaa dhalaalee naannoo isaa jirtu guutuu caaluu qabdi. Bareedinni uumama. Wanni uumama. Qaamni uumama san uumaa rabbiiti. Uumaa rabbiiti seenuun ta'u. Uumaa rabbi irratti immoo ishiin tottolfattee babbareeddee exactly waan dhiira san irraa harkisu attract waan isa godhu waan isa harkisuu danda'u guututti. Beekutti hojii deemuu danda'u qabdi. Dhiirti takka qaboo deemtu dhalaan xiqqishoo irraa yoo itti qaaleessite xiqqishoo irraa if qabde dhiirti san daran jala deemti. Galami? Akkasi. Yaa. So xiqqishoo dhalaan sun gaaffii irraa jiru qabdi. Yaa. Akkuma mootummaan tokko aangoo isaa dheereffachuuf maloota adda addaa fayyadamu jaalalaa fi bultillee keessatti umrii dheerachuudhaaf mala fayyadamuu qabdi dubartiin. Fakkeenyaaf qaaleessuun irra filatamaa tokkoffaadha. Jaarsa kiyyeettee haga asitti addaan banamuu qabdu si galtee. Qaadhimaa kiyyeettee na jaalattee jechuun haga umrii walii farramu miti. Si galtee? Sammuu adda addaati sammuu nama lamaati. Sammuu nama lama adda addaa waan taateef fedhii adda addaa qabdan hawwii garaagaraa qabdan si galtee niyyaan ta'e san adda. Keessattuu bilbila farratti amma qaadhimaan kiyya oggu takka horaa bilbile jalan fiigu. Oggu lama horaa bilbile jalan fiigu.
Sigaltee akkas ta'uu hin qabdu. Babbaaraguu hin qabdu nama jaalattu irratti dhalaa konfidensii qabdu ta'eef hin dhaabbattu ta'eef dandeessitoo qabdu. Jaalallee keetirraa waan kajeelin. Jaalallee keetirraa waa kajeeluun sadarkaa ta'e gabbuusa. Itti fufi. Sirri wanna amma jette kanarratti wanni akkaan dhalas ta'e ispeeshaalii yeroo ammaa irra qaaliin dhalaa irra filatamtuun dhalaa dhiiratti naa jenna. Ispeeshaalii gara maallaqaatiin karaa wayiitiin illee haa ta'u afaanumaa baafattee dhalaan waan kana naa godhin jeeniin dhiiraan. Because inni nu sii godha. Waan hunda walaa giiftis haa ta'u waan fedhe sii godha. Ati takka jennaan dhiirti san parsantii 60 sirraa gabbuu ta'e. Eksi sirra keessee jirti. Akkasiin kullee. Akkasii dhugaa. So hanga dandeessan irraa. Kajeeltu ta'uu hin qabdu taataarii ta'uu qabdu. Ati waan hojjettu irratti jabduu ta'uu qabdu waan feete irratti. Ammaas illee waan ta'e tole dhalaa xiqqeessu abdii shoofiyyaa. Gize hundi inni si tattaraaru hin qabu turre. Sigaltee gize garii ati tattaraariif. Namni dhalaa jabdutti hirkachuu barbaada abbaa. Dhalalleen dhiira jabdutti hirkachuu barbaaddi. Nama laafaa gize hundaa haadha qabanii deemaniif dhiirti hin feetu. Dhiirti jabduudha sammuun isaanii nurra. Ati jabduu taate qofa si feeti. Akkasii quba qabaadhu jechuu barbaadeeti. Dhalaa takka jira abdii shoofiyyaa. Gize jaalattee akka garan qabdu. Hiccitii warra isaanii hundatti himti. Hiccitii isiitti himti. Laafina isiitti himti. Ammaaliif akkasiin beeku. Arraboo nam tokko itti bilbilee bara kana bilbilee fa'aa ittiin sun hirrina isii guddaan beekta. Akki sun gaarii miti. Koostar bakka akkanatti bakka jechuu qabdi bakka qomxaannaa ta'uu qabdi. Qomxaannaa afaan Oromootti hin beeku. Sirri. Ayyee. Hayyee gaafii fixatte mootti fuftu. Gaafii qabdaa? Gaafii qabaadhino. Dubartii caaltu ni jirtettee yaadda? Jabinni dhalaa maali? Jabinni dhalaa? Jabinni dhalaa maali? Dhiiraaf moo akka walii jalatti akkamitti jedha? Dhalaan gisee maal qabaatte jabduu jedhamti. Jecha gabaabaan. Dhalaan imaana gisee qabaatte dhalaa filatamtuudha. At least hayaa. Dhiirtoo? Dhiirti dalagachuu qabdi. Dhiirti nama hawwatu. Dhiirti gisee hunda dubartii hawwatu dhiira akkana. Dhiira dalagattu waa. Dalagaa qofaa miti. Fakkeenyaaf waan biratti. Waajiba. Qaba. Fakkeenyaaf dhiirtummaan akkana dhalaan laaltee kuftuuf akka dhiira maal qabdu? Yaa zamanaamii wal dhabataa akka durii fi akka ammaatii fi amma dubartiin teenya irra guddaan follower faana shawwadaman. Si galee? Dhugaa keetu. Dhugaa. Yaa so wal dhaba akka durii fi akka ammaa waan akkanaatiin shawwadaman amma ispeeshaalii nama beekamtii qabuun haalaan caban dubartoonni keenya. Si galee? Dhugaa. Dhiira maal qabdu? Follower qabdu ni fedha. Yaa. Dhiirtilleen akkasuma qabadhu ta'e. Keessattuu dhiirti dhalaan namni isiin cabxuuf dhiira hostel jettu dhiira boontu haasawuun guddaan ni cabxiif. Daftee cabxiif. Akkas. Fixadheen boo'uuf hin deema. Yalla gara Toomiyaaltii. Namoonni as jala jirtan kuullee bira dhagaatii. Hai, kuttee? Okay. Deemaatii kuullee bira dhagaatii. Wajjiraa godhaadha. Anyway.